inna birraan baaree qubee afaan Oromoo yaa pacaadaa yafaa singatu yaa qubee koo ciminaanaan si hordofaa. Enoo yeheree ani barumsaan gala inna birraan baaree qubee afaan Oromoo yaa pacaadaa yafaa singatu yaa qubee koo ciminaanaan si hordofaa. Akkas jennee kun faarfanne yeroo bana barumsaa barannu nuti jechuudha. Singatu yaa qubee koo ciminaanas si hordofaa jenneetu baranne ishii. Kanaaf asumaan qubee afaan Oromoo kanaa cimsaatii qabadhaa asiniin jechuu barbaadetan ishii. Egaa nagaa sin dagannee nagaa waaqayyo waaqa isa jiraataa bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Barattoota wangeelli bu'uuraa qubee afaan Oromoof waldaa ijoollee waaqayyoo akkasumas hordoftoota meetii chaanaal YouTube irratti kan taatan nagaa qabdu akkam jirtu nagaa keessanii ishoo baga nagaa taatan ammaas nagaan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Namni nagaa qabu waan hundumaayyuu qabaa jechuudha. Nagaa yoo qabaattan lafa yaaddan geessu nagaa yoo qabaattan wanta barbaaddan sana qaqqabu yookis bira ga'uu dandeessu. Egaa waaqayyo ammas nagaa isiniif haa kennu. Mana jirtan biyya jirtan hundumaatti nagaa isiniif haa kennu jedha. Biyya keenyaafis waaqayyo nagaasaa haa buusu jedha. Kan nagaan kan waaqayyooti waan ta'eef jechuudha. Egaa erga waa'ee nagaa mana dubbadhee gara barumsaattan darba amma kan ilaalaa jirtan qubee bacaadaa qubee gurguddaa fuuldura keessanitti argaa jirtu. Guyyaa kaleessaa qubee afaan Oromoo qubee xixiqqaadhaan qubee gurguddaadhaan qubee dachaa yookis qubee cimdii akkasuma qubee dubbachiiftu 5 kan ta'an akkasuma lakkoofsallee waan muraasa isinii barreesseen ture. Gara dhumaatti baay'ee isin mul'anne xixiqqeesseen barreesseesi otoon xumuriin cufames jechuudha jechuun irratti dubbadhee badaa jechuudha. Kanaaf amma kaleessa egaa erga hunda isaa bakka tokkotti amma kana xuxxuqne guyyaa kaleessaa jechuudha. Har'a immoo tokko tokkoon ilaalla jechuudha. Kan aggaas hin jedhu qubee gurguddaa qubee afaan Oromoo koba kobaatti qubee xixiqqaas koba kobaatti dubbachiiftullee kobaatti qubee dachaas kobaatti akkasuma lakkoofsas kobaatti. Lakkoofsillee arga keessa jira. Akkuma bartaniifani maaliif baay'een keessan lakkoofsallee beektu kan hin beeknes immoo jirtu kan nagaafachaa turtanii jechuudha. Kanaaf warri beektan jabina isiniif ta'a yaadannoo isiniif ta'a warri hin beekne immoo barumsa isiniif ta'a jechuudha. Egaa guyyaa kaleessaa qubee gurguddaa xixiqqaas ilaalleerraa amma kana argaa jirtan qubee gurguddaadha. Qubee gurguddaa kana qas jedheen suuta jedheen dubbisaa. Eeggan ani dubbisu isa ani dubbadhu qofa otoo hin ta'iin inni ani jechaa jiru sun maal fakkaata akkamitti barreeffame garamitti garagalfame barreeffame haalaan akkamiiti baan maal fakkaatti jettanii sammuu keessan keessattiin suuraa yookiin siif godhachuu danda'u qabdu jechuudha. Yoo namni qubee naanaan akkamitti isiniin jedhe baastanii himuu qabdu jechuudha. Yoo akkas ta'uudhaa baate garuu jechuma kiyya qofa gurraan dhaggeeffattoo ta'e gurraan dhageessu malee isa kamtu haadha isa kamtu baadha kan jedhu adda baafachuu dandeessan jechuudha. Akkasuma immoo barumsa kana yommuu barattanii otoo hojjettanii otoo hin ta'in yeroo hojii keessan xumurtanii sammuu keessa firii gootanii bilbila keessanillee waayifaayi yookiis daataa keessan irraa cuftanii akka namni bilbilee yookiis meesejii isin ergisiin hin jeeqnetti jechuudha cuftanii sammuu keessa firii gootanii teessan jechuudha. Baay'ee miti bakka daqiiqaa walakkaa yoo baay'ate kana yoo qayyabattan qubee gurguddaa yeroo biraas immoo akkasumatti immoo qubee xixiqqaa gaafa qayyabattan sammuutti isinii qabamaa deema jechuudha. Kanaaf haala sanaan hordofaa isiniin jechuun jaaladhaa. Amma qubee gurguddaa akka ittiin dubbisu ilaaltu jechuudha. Amma na waliin ta'a akkasittiin dubbisna gaafa dubbisnu. A ba ca da e fa ga ha i ja
ka, la, ma, na, o, pa, qa, ra, sa, ta, u, va, wa, xa, ya, za. Irasini deebi'a. Sirriitti hordofaa. A, ba, ca, da, e, fa, ga, ha, i, ja, ka, la, ma, na, o, pa, qa, ra, sa, ta, u, va, wa, xa, ya, za. Egaa akka kanattiin qubee abbaa caalaa qubee gurguddaasaa dubbisnee finnee jirra jechuudha. Haala kanaan sirriitti hordofaa. Hamma kana booda qubee dubbachiiftus qubee dubbachiiftus haa ta'u akkasuma qubee xixiqqaas ni barreessaa, qubee dachaas ni barreessaa, lakkoofsas ni barreessaa. Viidiyoo kanatti aantanii kan akka dhaggeeffattan qubee xixiqqaa, qubee dubbachiiftuu 5, qubee dachaa yookiis qubee cimdii lakkoofsi itti aanee waan jiruuf hordofaa isiniin jedha. Gizee ilaaltan kana ala sanaan yoo dubbistan yoo ilaaltan sinii gala jechuudha. Warsin jalaan burcuu jechuudha. Kanatti aanee waan jiru akkatti erga dhaggeeffattanii isa san dhaqxanii barbaaddanii too walumatti aanee jira waan ta'eef dubbifachuu ilaaluu qabdu jechuudha. Akkasumas immoo qubeen afaan Oromoo kaleessa meeqa akka ta'e dubbadheen ture. Qubeen afaan Oromoo waliigalisaa qubee 26 keessaa qubeen 5 dubbachiiftuudha. Qubeen 21 dubbifamaadha. Akkasuma qubeen dachaa kan biraallee 7 kan ta'e jira. Waliigalatti qubee 33 dubbadheen jira kaleessaa jechuudha. Haa ta'uyyuu malee qubee afaan Oromoo keessaa qubeen 3 warra madiimaatti mare kun kan afaan Amaariffaa keessaa kan afaan biraa keessaa ergifatamanidha jechuudha. Fakkeenyaaf qubeen paa kun ergifatamee dhufe, akkasuma qubeen vaa kunillee, akkasuma qubeen zaa kunillee ergifatameetu dhufe jechuudha. Maaliif jennaani afaanuma jara sanaa kallattumaan akka jirutti akka itti fayyadamnuuf ergifatame jechuudha. Akkasuma qubee dachaa keessaa qubeen tsaa fi qubeen jaan ergifatamaniitudha dhufanii jechuudha. Kanaaf kana sirriitti qabadhaa. Kaleessa fakkeenyaaf illee qubee paa kanaan poolisii jechuudhaaf nu gargaara ture afaan biraa keessatti. Oromoon immoo garuu poolisii isa jedhu kana foolisii jechuullee hin danda'a jedheen ture. Kanaaf akkasumatti egaa haala sanaan qayyabadhaa, dubbisaa, ilaalaa, dhaggeeffadhaa, waa isiniin galle immoo nagaafadhaa isiniin jedha. Amma immoo gara qubee dubbachiiftuu fi qubee xixiqqaatti darbinaa jechuudha. Ishee jabaadhaa, nagaataa, fayyaa keessan taashee eebbifamaa. Ani barumsaan gala innaa birraan baaree qubee afaan Oromoo yaa facaadaa yafaa singatu yaa qubee koo jibinaanaan si hordofaa. Ani barumsaan gala innaa birraan baaree.